قالتوما أرسلان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقى جراتن بقى راني سنجاي المان ورمو شفت كيسر وقادوا بتشوفي تكشوا شيء لايف في كنارا of قباب سوبر باني تورة قالوا كونجرو مالي ويتا أمني أصبحي أمتك جبو وتأمني أصبحي أفان رمو هاسي نما برجاجسو جالستي كجيب لالتي جالسون دندتو سن أمني أكم برجاجويني زمان الشيطان بايته زمان نكون سهري في كجيبان بيكما زمان نمر نوكيس جركم سهري كجيبا ربا كنان بيكم زمان كان كيستي أساني جالساني واللالو ننتو نمني لغافي حقا في كجيب أدانا بافتوجو أصول بيكي يكلم فاتن سينيني وإيه كادري كورونا في تكوفا كورونا راتك وحسو بربادا لما فا وإيه كادري بلسجنا كجيب يصير أريد الإرسيتي كجيب دوراتك كو يصير هبنو يصير كنو بربادا جو وانا رجرا وان تنتالرا وان تنزبرا كورونا فيروسي ديكا تكا لما تجسنا كورونا فيروسين كوني كورونا جتون فيروسي لا فيروسين كون أكو مكوفاتي بقى كوفما أين تنبين يجو كوفان نورمالي جرا فلو جرا إنفلونزا جرا كون اللي سنبو بسيكابا أكا كلنسي أكسجين كان كيمبان كسين الأوغاسي سيو كامسا غرو قرصة إساتون أرغميني لا ونين الدان الدانجيرو كوفاران قرصة إساتو هغمان أرغميني كتبان أمريكا كيسات أرغميسون بوري سنغاية سنتين فكاتين هبنو قبدن هبنو باقي برباچيسا هبنو لغادا كتباتا نما أفررت يالاني بورما قودانيتنين كتباتا سيكنيني أكا سنقامني قدومتي كوني دلغر أولو في جي أخورة سدي بربادا سانججو وقاتو كوفچنا يوكا وقاتو كيوتكات هبنو باقي برباچيسا قولي أرغمي جرين نما قوما ديبي والجبتو أرغير كسيم دبين غانا كتباتين كن بهوف ملاينو يقود داتي غرغرما سفات أنجرو غانا فري والغوف يروبا يفرد كان بيكون هبنو قباچوم باي برباچي سادا لما فا أكامتي سوفر رادو قودن دهاني والا ما يوغوتن إن شاء الله عبدي ربيتين كورونا فيروسين سنين كابو سدفان دعايدا وني لما نسين قوتن نمتين كلاينا أما باي مبالا تاجر نما متري تكافچنا هريرة قلتو كيست سوبر ماركتي كيست بكا جيتت إلما نما كان متري تكا يور رفقات كوني ميجري توكو social distance يتين فرنجين لما فا على باتي أكا أولدي بيتين بكا ديمتو يوغيتين هركا كان كيسامونا دن سكندي سودوما سكندي ديدا ميشاني في يوري كات بشانو أن نبات لما نمكان أقول دن دي يأتي دوب ربي كيتي كرات دواي كورونا ولي نغرتو harka dhiqatu kana ilmi namaa maalumaaf harka dhiqanna amma dhiqannee maal ibsannee jechuun mala wanni cufti waan cufa kalaaqu kaballeessu harka ilma namaati kophee irraa soo koronaan si bu'ee sin qabu haga harkaan futee funyaanitti finnaqin namni vaayirasii qabu asoo kophee irratti si qufa'ee yookaan itti tufee sin qabu koronaan haga harki sun kophee san baafachuuf tuqee asoon beekin quba kan kee funyaanitti naytutti afaanitti naytutti yookaan ijaan hooqattutti koronaan asirra yoo si bu'e sin qabu asirra yoo si bu'e sin qabu haga kana fuutee as keessa seensiftutti kana fuutee ijaan riidutti kana fuutee afaaniin tuututti uumarraa ammoo ilmi namaa harkaan akkana waa ofirraa xaxxaragaa yoo qilleensillee ijallee waa bu'e ija harkatti naqaa kanaaf koronaan achiinsi seena hubannoon baay'ee barbaachisaa jechuudha mana galtu keessatti namni koronaa alaa fidee dhufuun mala waan namni harkaan tuqee aga dandeettatti eega harkaan waan san tuyite waan harkaan galma for example darajaa ta'uu mala darajaa mana keessa ittiin ol deeman kana biyya arbaa ijoolleen jirtan darajaa qabatanii akkan ol ba'an kana liiftii ta'uu mala balbala alaa balbala keessaa ta'uu mala harki waa tuquun hin hafu harkuma waa tuqe san asoof funyaaniif afaanitti hin fiigin daftanii yoo dhiqattan koronaa waliin agartanii kuni baay'ee barbaachisaa namni waan basiita se'a waan safaaxaa se'a waan qalbii se'a harka dhiqachuu harka kana ka waan mara balleessu addunyaatti ka ija seenu harka ka funyaan seenu harka ka afaan seenu harka bakki koronaan si qabuu danda'uun accessibility kana funyaan keessa afaan keessa ija keessa kanneen si qabu
malee gogaa kanarra yoo bu'e sin qabu. Haga san fuutee ijatti funyaanitti na tutte jechuudha. Kana baay'ee hubannoon kun baay'ee waan barbaachisaa ta'eef. Especially namarraa ammoo bakka koronaan itti baay'atu bakka koronaan kumaatamaan seene biyya ijoolleen jirtan namarraa meetirii takka fagaadhaa abbaa fedhatu. Haga dubbiin kun addaan ba'utti. Itti kalooyitee itti maxxantee dhaabati. Fagaadhuudha. Harka naman fuudhin harka deengaddallee argan ijoollee harkaan namatti deemtu. Shishaa jenereeshinii keessa no. Suuta wal cabbatta ji'a lama sadii irraa dura harkaan waliin fuudhin bafassu. Harki namichaa yoo koronaa qabaate harka saniin bacigoo yoo goote uftuu hitamaa salaam kutte jechuudha. Nagaa assalaamu alaikum wa alaikum salaam dhumate. Harkaan walitti hin fiigina ganaadha sun dubbiin. Koronaan kun durillee xiqqoo ayinaan addaan jiraatu malee dhukkubuma ture saayirasi jedhama. 2003 illee dhufee ture 2009 illee influenza jedhamee bada swine flu jedhamee dhufee ture. Dhukkubni uummata lafarraa xarage bara 1918 akka lakkoofsa faranjiitti Spanish flu jedhamee ka dhufe jira qufaa Spanish jedhamee beekama gara nama miliyoona 50 60 70 kana fixe lafarraa xarage addunyaa. Wanni talaalaafiin kun wanni inni badaa yoo kittibaata isaan argatiin wal gaya dafee wal gaya amma biyyi cufti amma xaaliyaaniin cufti jarmaniin arramu bor cufti faransaay cufaa jirti argite uf eeggannoon baay'ee barbaachisa. Haga hubannoo qabaachuun baay'ee barbaachisa jechuudha. Warri biyya wanniin hin jirre jirtan warri biyya maaskiin hin jirre jirtan yookaan qaalii itti jirtan softiidhaan akkamitti akka maaskii dalaydan saantimeetii xiqqoon jechuudha. Softii tishumaan akkamitti akka maaskii dalaydan ansheerii isinii godha jira jechuudha. Na jala seentanii yoo laaltan softiirraa maaskii dalagachuu dandeetta. Maaskii ajaa'ibaa. Akkanatti mallaqa malee jechuudha. Hiriira malee. Amma wanni guddichi biyya faranjiitti wal gayaa jiruun namni wayita supermarkeetii seenu gir jedhee walitti maxxanee deema addaan fagaadhaa ilaa irra nama. Wayita supermarkeeta dheettu hatta laastika meeshaa itti bittu haa ta'u nama qaba. Kaan namatu camallaqa kaan namatu olii gaffuudha kanaan sitti tara. Gwaantii godhachuun baay'ee barbaachisaa harkatti jechuudha. Harkatti gilaafsii godhatta gilaafsii isa wayita galte hin miicca harka kan kee dhiqatta inshaallah du'aa keetti goota jechuudha. Wanni sitti kalaa hin jiru. Eega kanatti aansinee kaadree bilisiginnaatti tara rabbi isin haa eegu rabbi numara haa eegu dubbiin safaaxa miti akka kuni qufaadha homaa rakkoon hin jiru dhukkuba xiqqaadha jettee ijoolleen aktiivistiin takka haasoitu sun dhugaa miti dubbiin katara of eegaa haga dandeettanitti jechuudha. Of eegaa rabbii keessan rakkadha lamaan kan. Kaadree bilisiginnaatti os deebine nama Mustafaa Jaarraa jedhamu nam tokkorraa haasa'uun gaarii miti garuu sheexaan akkanaa yoo agarte akka nama burjaajessine irraa takka ummata keenya especially namni kun arsii jedhee waan himatuuf ummata keenya miskiina arsiisan ka ofirraa dalagatee biyya arabaa nagayaan jiraatee haadha abbaa isaa qarqaaruu barbaadu ka bilisummaa jaalatu ka amaara mililik safaarii jibbu san jechuun ummata keenya ka beeynu ka onnee isaa beeynu ka keessa isaa beeynu arsitti mililikiin sabbaknaan sii dhumee jira arsii waa'ee mililikitti kaasan addaan xalaaqamte bakka ka ummata biriin beeku nama arsitti dhuftee mililikomaan jedhu bara durumaa rakkoon hin jiru jennaan ati addaan baate naman bakka masiisallee namsu wajjin salatu kun ka beekame arsii jechuudha warra arsii hin beekne kana beekuun baay'ee barbaachisa importantiin as bakki nuuf bilisiginnaan itti addaan galle mililik irra guddaan Daani'el Kibrat maaliin jinni lammaffaa kunneen. Namichi Mustafaa Jaarraa jedhee laqoda arsii beebee jedhaa kaasoo tokko kaleessa viidiyoo isaa eega inni achi ijoolleen qeerroon ariitee alba'ee akka re'ee albaatii fixattee Ameerikatti galee fuulli gurraacha'ee dunia irratti Ameerikatti galee inni kaleessa viidiyoo inni dalage tokko namni wayina ergee ilaala. Viidiyoo tokkocha san keessatti asoola kooytanii bakka 20 irraa haga 30tti kijibe. Wanni inni haasa'u waba daqiiqaa 30 duuba haasa'ee quban qabu hin kijibe deebi'e. Waan isin dinqisiisu nutti mul'atu. Maal jedhee deemuu na dhoogganii biyya keessa nama natti bitanii na ajjeesuuf miliyoonan isaaf namni miliyoona gannaqee ajjeesa. Wallaahi waa lama hin beeku. Awwaan hin beeku garuu natti fakkaatu jechuudha namni birrii miliyoona 3 Mustafaa Jaarraa nama jedhamu san dhaya ajjeesa komaandoon dhufe ofiin jedha komaandoo ofiin jedha. Shaneen caakkaa keessatti komaandoo leenjisitee komaandoo maal akka ta'e iyyuu beekan isin uummanni kun waraana jechuudha. Komaandoon dhufe isin ajjeesa jedhanii na soqaa turanii jedhe.
ijoollee teennallee waraqaa itti darbanii sodaachisanii obboleeyyan teelleen haga na wajjin deemuu dhabdu. Viidiyoo masan irratti adda kiyya deemaa ture rakkoon hin jiru jedhee egarii nam lamaa sadii obboleeyyan kiyya hojii deemaa jedha. Viidiyoo tokko dhufee yookaan viidiyoo tokkocha. Sa'a lama waan turuuf namni takka kijibee kijibni haasa'u kun dhugaa jedhee of amansiise bakka hagamitti akkamitti akka kijibee nama isa laalu qofa beeka. Namni birii beeku inni furraa bakka amansiisee jedheen of amansiiseera. Anama maaliif waa'ee isaa kana yeroo lamaa sadii haasaa beektu kijibni islaamummaa biratti maal akka ta'e beeka. Namni islaamaa hin kijibu. Dhumate inuma kijibu. Waa feete mallaqa bilisummaan qilee seentii malee hin kijibu namni islaamaa. Namni dhugaa islaamaa isinitti bara maqaan Abdul Qaadir tamaam ta'u miti. Namni dhugaan islaamaa namni keessi isaa islaamaa inuma hin kijibu. Kana rasuula rabbiitu sallallahu alaihi wasallam ragaa bahe jechuudha. Dhugaan lafarra jirtu kana. Dubbii Mustafaa kanaa yoo agartan namni aksantii isaa kana dhagahee areeda isaa kana arge ijoolleen teenna burjaajahuun nam tokko namni siyaasaan beekne hin beeka waan jedhuuf an irra deddeebi'ee dalagaa malee isa qadrii kenneefi yookaan inni beekumsa qabaatee biyya jijjiiroo biyya waa tokko godha jedheeti miti. Amma sa'aatii ammaatti bilisiginnaan namoota kan beeyne nama baratiin daamii cufa wali qabataa jirti. Namni mahayyimiin qadrii hin beeku, likkii hin beeku, bakka dhaquu hin beeku, reed laayin hin beeku deemu malee. Asoo dildilli reeqisaan beekin kuta bakka irraa asoo deemu jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha. Akkamitti akka bilisiginnaan deemtu haga agarree uummataa ibsuun baay'ee barbaachisaa. Bilisiginnaan quxir and uummata nama addaan qoodu fiddee qaxarti. Amma Mustafaan kuni kaleessa waliin haasayaa ture Jimmaaf Oromoo birii addaan baasaa ture qeerroo bakka lamatti addaan baasaa ture qeerroo gaarii jira qeerroo hattu jira jedhee akkana jedhee haasa'e likka akka Iskindir Raggaa jedhee jechuudha. Iskindir Raggaa xiruu qeerroo caallu sheexaan qeerroo caallu jedhee shabbarii qeerroo. Exactly. Mustafaa namichi jedhamu kun gabbee akkasii. Kaaniif kaan addaan qoodan. For example an amma waa'ee kutaa takkan haasaya. Wayita haasa'u realitii lafarra jiru ijoolleen kutaa san keessa jirtu akka dubbiin kun galee fi baannantee uf sirreessituuf uummata isaanii sirreessituuf haasa'an. For example mootummaan amma jiru kuni mootummaa Amaaratii fi mootummaa ijoollee Tuulamaati wayita jedhu dhugaa lafarra jiru. Taayee danda'a Tsaayee danda'a Jinii danda'a Ashabbiriin agganitii malee achi keessa Ismaa'eel Kamaal Abdul Qaadir hin jiru kuni. Dhugaa adii lafarra jirtu. Kana ilaa yoomal qiyaamaa haga gaafa katimiin cittuutti hin dubbannaa jechuudha. Dhugaa dhabu. Yoo achi deemte caffee keessa akka jiruun harki 80 ijoollee Tuulamaati. Ani ideoloojii Amaaraa waan beekuuf waan jarre ijoollee Tuulamaa walitti qabdeef beeka. Shawaa qabattee Oromoo taan ittiin cafallayxaa Miniliktu lafa kaayif abbaawni jira. Inda abbaatochaachin jechuun exact shawaa qabatta. Kristinaa kaafta. Amantii Ortodoksii ofii kontroolii goota. Ardhallee jalaa bahuuf ijoolleen shawaa Tuulamaa tattaafataa jirti. Lakki Amaarri haga yoo minutti qara'aa. Afaanuma Oromootu ni uffaa sabbaknuu agarraa kadhataa arti sujuuda buute. Dhugaa miti. Kanaaf shawaa qabadhu ummata kaan ittiin cafaqii siistamii akkasii waan ta'eef amma Haacaaluu qabatan jinni qabatan lafuma jaraatiin kennanii fi waan nama dinqisiisu bara. Surri makiyya naa kennanii asoo miicin surri makiyya kama mana jiru naa kennanii uffadhu naan jedhanii na hayyaman jechuudha. Ijoollee Tuulamaattu akka jiruun mootummaa kana deeggaraa jira. Taqara qabsootti Tigreetti wajjin oofaa jira. Dhugaa dhabu. Nuti dhugaa kana qabannee deemna jechuudha. Amma namni isaan sodaatan Arsi Hararge ummanni kunniin lamaan callisee waa'ee bilisummaa Amaara argee jaalatee arrabachuu hin danda'u. Ummanni lamaan kunniin special jechuudha. In jaalatu. Bakka Amaara arginaan bakka dhumate namisanii addaan hiikkate jechuudha. Ummanni kun uummata kana nu cafaqaa ture wal cafaqaa turre jarri caalaa nu cafaqaa turre wal cafaqaa turre. Waan Amaaraa waan agarre nu hin barbaadnu fudhannu hin bitannu. Kuni ka beekame kun akka irratti dhufne akka itti uumamne kun. Tigale? So ummata lamaan kanniin keessaa ummata mahayyimii wata kan baratii warra qubaan farramu galfachuun baay'ee barbaachisa. Kakakatu areeda qabatee kakakatu. Wallahi alazim. Viidiyoo namicha kana agartan. Yoo xiqqaate 4 5 6 7 sonka kan nimbo. Viidiyoo takkatti yoo dalage jechuudha. Sa'a 2 3 irra wayita 3 4 5 6 sonka kan nimbo. Maaltu si kakachiisa? Bakka nama keeti afaan Oromoo itti haasoita. Afaan Oromoo sitti haasaya hin dhageettaa gurra qabda. Kijiba yoo ta'e sii gala.
dhugaa yoo ta'e sii gala lafarra deemtee waan mara keessaa baatee jechuudha. Si galee wanni annamicha kana nama godhee asoo hin tahin nama amaara deeggaru nama dhaqee waaksii Minilik dalage ilaalee kunoo Minilik kana jedhee viidiyoo waraabee uummata Oromootti mul'isu nama natti fakkaatetti miti. Garuu namni kenna miskiinni kenna ka dalagatee dayfa ofiitiin jiraatu ijoolleen teenna ta biyya Arabaa jirtu ta siyaasaa hin beeyne dogongoruun mala maqaa amantiitiin. Abiyyi masjida nu ijaaree jedhee dubbata kaleessa. Masjida Andinet Paarkii waan isin dinqisiisu keessa afaan amaaraa ka amaarri katabattee afaan Oromootti nu hiikanii hattuu akkana beeytan. Andinet Paarkii kana paartii tokkummaa jedhee haasaa namichi sun. Paarkii ati maqaa waan namichi itti baaseen maqaan kiyya baalee roobeeti jette malee baalee dambal baalee gaasaraa jechuun hin dandeettu. Bakka maqaan kiyya baalee roobeeti hin yaamte akkaan baafadhe. Andinet Paarkii afaan Ingiliffaatii fi afaan Amaaraa qofaan barreeffame akkuma paartii bilisiginnaa. Maaliif kana hiikuun barbaachise? Oromoon aqlii qabdan warri aqlii qabdan kana si sobuuf jechuudha. Maqaa Abiy itti baafate malee maaliif Mustafaan dhaqee paarkii Andinet Paarkii tokkummaa maa jiran? Waan achirra hin jirre waan jirre ittiin baasin maa yaamta? Maaliif hiikuun dhufe? Akkatti bilisiginnaa badhaadhina jijjiirantu akkana. Maqaan bilisiginnaa. Yaa ilmaan Oromoo waan naasoo kun dhugaadha. Rabbi ittiin haa gaafatu yoo kijibate jechuudha. Maqaan bilisiginnaa. Miidiyaan tokkochi kaadiree bilisiginnaa malee kaadiree bilisiginnaa afaan Oromoo dubbattu malee miidiyaan tokkochi badhaadhina jedhee hin gabaasu. Wayitajarri dura OPDO jedhee yaama miidiyaan Amaaraa ka Tigree ka addunyaa. Akka isinii galu dubbiin warra siyaasaa hin beekne bakka itti hatamaa jirtantu isa addaan isinii baasuu barbaada. Miidiyaa Amaaraa tokkocha ka paartii bilisiginnaa kanaan badhaadhina jedhu naa maxxansaa eegariyan viidiyoon dalagu umri kiyyatti. Miidiyaa Itoophiyaa waaltaa ta'ee, jinnii ta'ee, ka alaa ta'ee, ka keessaa ta'ee, ka Tigree ta'ee, ka Eertiraa ta'ee miidiyaa addunyaarra jiru tokkochuu makaa paartii badhaadhinaa ka Oromiyaa bulchuu jedhee akka wayitajarri OPDO yaamamtu san dubbatu maaliif waan hin jirre. Bakka itti nyaatamaa jirtan bakka itti hangaasaa fa'aa afaan kaayanii Mustafaa fa'aa afaan kaayanii ka abbuttaa uummata mahayyimii kana afaan kaayanii jarra immoo mallaqa waan kana gattisaniif jedhanii uummata Oromoo gadi liqimsiisuu barbaadan kijiba kan addaan isinii baasuuf as jiran. Miidiyaa tokkocha ambaalee roobee jedhama. Miidiyaa tokkocha ka wayitajarri OPDO san OPDO jedhee gabaasu. Ka wayitajarri Odeepaa san Odeepaa jedhee gabaasu miidiyaan cuftuu akkasii gabaasa. Miidiyaa tokkocha ka Oromoo ta'u jechuun mala. For example amma kuush miidiyaa ka jedhu sun gurbaa habtaamuu maali jedhee mucaa tuulama tokkoon inni nama badhaadhina jedha sun hin beeku miidiyaa maayyuu hin beeku sun miskiina rabbiiti. Miidiyaa sona qabu. Miidiyaa dhugaa. Miidiyaa tokkocha ka badhaadhina jedhee yaamunatti hima. Miidiyaan akkasii dhuuneen miidiyaa Oromooti. ONN jinnii maali kanniin. Kunniin mataan isaaniitu amaatara miidiyaa maan beekanii bara. Mooraalee maan Oromoo dibdee irra galchite malee. Maqaan barreeffame hin jiru sanadii tokkoon agartu paartii badhaadhinaa jedhee ka barraa'e. Maaliif maqaa jiraattu bilisiginna. Numero wayita bilisiginnaa jennuuf maqaa jiraattu bilisiginna. Waan jarri baafatte. Afaan Ingiliffaatii fi afaan Amaaraa qofaan bahe paartii maqaan. Maal jedhee Prosperity Party afaan Ingiliffaatiin PP jechuudha. Afaan Amaaratiin ammoo bilisiginna. Gubbarratti afaan Amaaratiin bilisiginnaa jedha paartiin loogoo jira yoo agartan. Jararratti ammoo Prosperity Party. Dhumatti. Paartiin tokkotti deebi'e akka karaa paartiin 4-5 hin jiru. Duroo itti OPDO paartii 4 waan ta'eef BADNtu jira, OHDtu jira, Hiwaattu jira saniif maqaa jiraatii yaaman. Arra paartiin kun cafallaqamee afaan Amaaratiin maqaa Amaaraa baafateen bilisiginnaa jedhee dhufe. Ardallee sheetichi Mustafaa kuni wallaahi jecha suuraa hadiisa dubbataa afaan kijibalaan kanaaf jibbalaalan bakka itti namaa waliin galla jiran. Islaamni kijibu dhumate. Bilisiginnaadha maqaan jiraa bilisiginnaa jedhan yaa ummata yookiin mee paartiimmaan isaati miidiyaa dhaqii paartii badhaadhinaa jedhii mee hasii jettu hin jettu maaliif jarri waan katabame dubbiste. Miidiyaa tokkocha keessa including miidiyaa jarri harkaa qabdu miidiyaa bilisiginnaan harkaa qabdu miidiyaa OBN malee miidiyaan OBN maaliif afaan Oromoo waan taateef Oromoon beeytu jedhanii waan niyyataniif jarri achirratti badhaadhina jetti kaadiree waan ta'eef jechuudha miidiyaa kaadiree. Miidiyaa kana malee miidiyaa kaadiree kanaafi ummata asirratti bahee ummata keenya burjaajessu akka hangaasaa jinnii maali jettan kanneen amma Mustafaa Jaarraa jinnii jettan kanneen malee warra ashkara Amaaraa kanneen malee miidiyaa masoona qabu tokkocha.
include media jara jibbitu sirrii 60 haa ta'u isaati media haa ta'u waraala jiru kana jechuudha riyootiin haa ta'u badhaadhina jechuudha dhaga'aniitu hin beekan maaliif waan hin barraa'in namni waan barraa'in dubbisa ijoolleen ta'in aktiivistiileen amma akka mucaa Habtaamuu Tasfaayee kuush miidiyaa tokko ani bar waa dhayxanii miidiyaa gubbaan koriina dura waa dubbisaa wanni dhuuf kanaaf badhaadhina jedhee barreessee kaleessa itti barreessee jira yoo kagaluuf taate wanni badhaadhina jedhu lafarra hin jiru waan lafarra hin jiru dubbisaa jirtani asoo dhugaa taate akka opidiyoo wayita opidiyoo sallaan sirii 16 opidiyoo jedha isaati miidiyaan opidiyoo jedha waltaan opidiyoo jedha wayita adeeppaa sanillee maqaa jiraati adeeppaa jedhanii yaaman amma hin jiru waan hin barraa'in paartiin kun maqaa lama qofa qaba nyaatamaa waan jirtanii fi badhaadhina jedhanii bakka itti nyaataa isin hin galle isin paartiin kun maqaa lama qofa qaba yoo seentan loogoo jira keessa gubbaatti biltsiginna afaan amaaratiin batilliqu jalatti gasiiqee prosperity party jedha dhumati maqaa lama kan qalama qaba paartiin tokkotti deebi'ee jira paartiin 4-5 hin jiru asoo badhaadhinni kun paartiin badhaadhinaa kun oromoon paartiin isaanii badhaadhina biltsiginnaa keessaa ta'e ka amaarallee maqaabirii qaba ka tigreellee maqaabirii qaba ka somaalellee maqaabirii qaba paartiin maqaa lama qofa qaba kan addaan baafadha kijoo Mustafaatti isinii deebi'a deemsa dhoogganii viidiyoo isaa irratti kijiba isumarraa isinii maaranam magaalaa keessa ijoolleen Arsii sochii dhooggitee zarii isaa mara sodaachiftee jechuudha zarii isaa obboleeyyan isaa wayita inni taru karaa inni taru biltsiginnaa jechaanii qal'atee laafee saree albaatee fakkaatee biyyatti dheessee deebi'ee ammas sigara maaliifii biyya keessatti biltsiginnaa deegisti ispeeshaalii Arsii keessatti biltsiginnaa deeggartee qofa dhiibdee deemuu hin dandeettu Daani'eel Kibret Faarsaa Minilikiin Faarsaa Arsii keessa qoma dhiibee deemee Shaashamannee deemee Arsii akka jedhu kan sitti hin fakkaatin marfamee ijoollee isaaniitiin zarii isaatiin cinqatee sodaatee alba'ee nama 2-3 illee taatu sii kenninuu jedhanii mootummaan yaamee akkasitti cinqatee undercoverii jala kaayaniit alba'ee biyyaa bahe dhugaan lafar jirtu kan isatti ammoo miliyoona maal baasan ijoolleen beetii already viidiyoo irratti beetii miliyoona isatti baaftaa kan Mustafa ajjeesuuf miliyoona irratti baaftaa komaandoo ofiin jedha kan caakkaa keessatti shaneen onni tuffistee komaandoon akkasii komaandoon samiirraa gadu taalta komaandoon jaanxilaan awurooppilaan irraa gadi buuta lafatti haadaan qilee kanarraa qilee sanitti deemta komaandoon akkasii miti komaandoon shaneen hilenjiftu hin jiru inni waraana shanee keessa caakkaa keessa turuun hin mala dur no bakkeen isin addaan baafattan bakki birii bakkee nyaatamuun oromoon hin qabne tokko jira shanee jibbaa jettanii biltsiginnaa seenuu jechuun maal jechuu beektaa Tigree jibbitee Amaara jala galuu jechuudha Tigree jibbitee Amaara jala galuu jechuudha nuti shanee wanni jibbineef shaneen Tigreen bitamtee turte dhugaan kanaa mi'atiin Tigreen bitamtee turte eenyu xuruunaa maalii xuruunaa jinni jedhanii uummata keenya reediyoo achi keessa godhanii wal qoodanii kun Tigree hojii dalaga wama jala dalee duun beeynu nama biriin jibbitee jalaa dhufene kanneen hashara shanee jibbuu jechuun biltsiginnaa deeggaruu miti biltsiginnaa ardha warri deeggaraa jiru ka keessa jiru ka itti fayyadamaa jiru ka lafuma isaaniitiin isaan soban eenyu ijoollee tuulamaati ijoollee tuulamaa Amaarri durillee wayita zamana Minilikillee ijoollee tuulamaa qabattee Oromoo biriitiin cabsite inda abbaatocha achiniin kana yoo isinii gala dhugaan lafarra jiru kan har'a Hacaaluu fa'aa lafuma jira Hacaaluu baay'isoo namni hin beekne qeeratti lafa kenneef takkala uumaa qeeraa bakka jedhamu Finfinnee namni beektan lafa guddaa kennee fi lafa san gurgurate gara miliyoona 50tti wanni afaan isaa qabesan namni hin beekne jechuudha warri ijoolleen isiniin galle lafa santu kennameef cufa isaanii kananii isaa maalii jettu jinnuu jettu kana ijoollee tuulamaa soqanii warra qabsoo kana keessatti Tigree wajjin itti duulaa turre lafuma jaraa lafuma tuulamaa kennanii fi afaan cufsiisan maalli joottee jinni joottee maqaa cufsiisanii akkasii cufama mirga jaraati kabiree eenyuun argatan ijoollee jimma keessaa guraagee jimmaan tun makaadha akka Oromoo Arsii Hararee yoo seetan dogongortan hin beektan jimma makaadha guraagee jinnii kuulloo maaree Oromoo illee ni jirti kabirii Amaarri illee baay'isawee gaafa hiriira Abiyyoo agartan Amaara baay'ee Amaara ngwaadee bichaa qe'ee qabattee namni bahu Oromoon jira hin jiru na sabaaf sablammoota jimmaa qeerroo godhatanii sitti fakkeessanii Oromoo biriitiin addaan si baasaa jiran Oromoon stick together simple stick together durillee wayita jarri gaagee harkiftu ummatuma wadda kanaa kana dhukaasee dhukkee irraa kaasee afaan Oromoo akka dubbanu nu godhe remember wayita jarri amantii jaraa Amaarri dhufee nafsabbaatii ta'ee fi
igra abbati ta'ee fi afinca abbati ta'ee fi amaarri itti fincaa'ee maqaa jiraa jijjiiree lafa jiraa maqaa jijjiire sanillee dakana gadiin dhukaasni bahee Oromoo waan jedhamu jira ati Oromoodha giddiin I remember umrii kiyyattu ijoollee salaalee ati Oromoodha shallamaa wayitu hin jiru shallamaa ufin jira shallamaa wayitu hin jiru Oromoodha da'waa waggaa dhibbatti goonee Oromummaa jira gurra kanaan na asiin baafne jechuudha. Ardallee confidence kan kee eenyu danda'an irratti hin kaayin ati Oromoodha be yourself durillee Oromoo arrallee Oromoo uf durallee Oromoo inshallah. Dhumate bilsaginaa jechuun maal akka ta'ee fi akka jirti deemtu akka barataniif akka hidin jira isa dangerous. Amara xiixatu amara shawaattu amarri kun amara addaan jira amarri biyya kana bulchaa ture amara shawaati gondari miti isinitti fakkaatiin gondar sirbu dhufte Gojjaan maaliin kun miti gonja booraan amarri durillee biyya bilche ideoloojii kana fide amara shawaa keessa ta'u tagulat bulgaa manz kanniin bakkee akkana jedhamu kana agartanii bakkee kana amara jirutu shawaa qabatee assimilation policyidha liqimsee shawaa assimilation liqimsee uf godhee shawaa waraana godhee tuulii ittiin godhatee piisaa ittiin godhatee kaachabitee ittiin godhatee dhufee Oromoo qabe jechuudha. Sigala abbichuun irra nu faarsinu kuni nama tokko jennee abbichuun nu faarsinu kuni takka argannee hin beeknu Oromoon maqaan jara dhagamee hin beeku kaloonu jara kan ittiin faarfamu Amaara. Assimilationiin baay'ee badaadha. Har'a jara sallaan liqimsanii uf ta'uu jala ijoolleen cinaan ijoolleen shawaa uf ta'uuf jala tattaafataa jirti dhalaaf dhiirri jarallee qonnee qaban jechuudha xiqqoo isii hafan. Assimilationiin badaadha maqaa si jijjiira amantii si jijjiira uffata kee si jijjiira nyaata si jijjiira qabrii si jijjiira jiruu si jijjiira du'a si jijjiira assimilationiin badaadha. Assimilationii santu haga ammaa Haacaaluu haa ta'u sirbuu isaa ilaalina mataa keessan jira. Looran Tsaggaayee Gabramadiin Maalikiyya Firakiyya jedhama. Looran maal akka ture beekna bara. Loret difama Loret maal akka ture beekna. Sigale look wanni nu jechaa jirru arda ijoollee Mariid Nugusee namni beektan. Jeneraal Mariid Nugusee dargii keessatti jeneraal guddaa qabeekam. Damissee Bultuu jedhama jeneraal guddaa ijoollee 4-5 Ameerikaa qaba Damissee Bultuu akka isinii galuuf assimilationiin hagamta akka badaate. Maaliif ijoolleen Baalee ijoolleen Harargee qoma dhiibdee har'allee Oromoo Oromiyaa waan jettuufi maaliif ijoolleen Shawaa daftee bilisiginnaa jalatti akka sutte isinii himuuf assimilationii fi qorqabbii akka itti nyaatan. Ijoolleen Damissee Bultuu kunniin barattuudha tokko indoom xabaqaadha looyar Ameerikaa keessatti looyar beekamaadha. Guyyama tokkochaan Oromoo jedheen beeku wannummaan isaa cufti Amaara jechuudha. Ijoolleen jira afaan Amaaraa dubbatan miidiyaa Amaaraa irra dhiyeessan guyyama tokkochaan Oromoodha maali an jedheen beeku. Maaliif Tigreen an Tigreedha ofiin jedhee gaafa ayyaana isaa Tigree fakkaata. Maaliif Amaarri ammoo guyyaa ayyaana isaa Amaara fakkaata ani eessa jira jedhee of ilaaleen beeku. Ijoollee baratte uummanni kun assimilationiin badaadha. Maqaan jiraa Darajjeer tokko amma maqaan isaa Darajjeedha mucaa Damissee Bultuu. Darajjee maal? Darajjee Damissee Bultuu. Already ilmaa fi abbaan maqaan jijjiirame bultuu callatu Oromoo. Assimilationiin baay'ee badaadha. Kanaaf maqaa ijoollee teessan tadeettan tadhaltan ammarraa jalqabaa maqaa Oromoo itti baasa. Maqaan Oromummaan identity. Amantii walitti nuuf. Oromummaan identity hidda keeti. Hidda keeti. Bultuu taatee Islaama ta'uu dandeetta. Bultuu taatee waaqeffataa ta'uu dandeetta. Bulaa taatee Islaama ta'uu dandeetta. Chigirello. Eenyummaa kan kee baattee jiraattee eenyummaa kan kee baattee du'uun baay'ee barbaachisa. Yoo eenyummaa kee kana lafa keette yoo eenyummaa kee kanatti saalfatte ati liqimfamte jechuudha. Baqa liqimfamte. Uummanni liqimfamuu dide akira bilisummaa bahee jira. Kurdii yoo laalta lama kurdiin Iraaqiin keessatti bilisoomtee jirti. Bakki jaraafuu Sooriyaa fi Turkii keessa. Ummata guddaa akka Oromootti saba guddaa liqimsitee biyyi sadii addaan qoodamte. Iraaq biyya jiraan fudhatte, Iraaniin fudhatte, Sooriyaanin fudhatte qixxee kanatti jirre rifuujii mataatee hafte siddetanya. Mee biyya Kurdii jedhamtu dhageessanii beektu? Kaluu kana lola Iraaqii asii Ameerikaa jala seentee Ameerikaa ispaayii taatee maali taatee amma xiqqoo biyya xiqqoo isii Musilirraa kurattee garanirraa kurattee magaalaa wahii ijaaratte amma ufuuf bulchaa arte amma bakka biyya xiqqoo keessatti. Oromoon amma maal fakkaatti akka itti Amaarri Oromoo nyaatee fi akka itti Arabni Suudaanii nyaate takka. Ani yeroo Suudaanii hin dhaqe
ummata arge wayta biyya takka dhaytu yoo dhaytee biyya san dhaytee nyaatuma nyaattee keessaa baate hin dhayne biyya sanatti jiru ummata laaluu qabda aadaa laaluu qabda afaan laaluu qabda amantii laaluu qabda waan maraa waan jarri qaban laaluu qabda biyya jiraate ummanni sun akka jiru islaama irra guddaan jechuun dhibbara dhibbatti illee ta'uu baatu islaama amantiin jira islaama okay aadan jira aadaa arabaati ummanni gurraacha akkamitti gurraachi araba ta'ee waan jiru jalqabe jechuudha gurraachi xiixan gurraachi xibiluun akkamitti araba ta'e how arabni araba chaayinan chaayina faranjii gurraachi akkanatti uume rabbi injiru barnamni amma arabni asliin gurraacha siin jedhu warra gabrummaa deebisan aslii godhee baadiyaa keessatti arge arabni asliin gurraacha siin jedha kun it's all about education ida dubbiin sigale rabbiin ka uume chaayina godhee jajaraatti xiqqeessee funyaan gabaabsee uume inni waan uumeef isa beeka rabbi guddicha beeka gurraacha immoo gurraacha kamataan isaan filamne jira kamataan xiqqoo filamu jira sigale gurraacha adiin ammoo ummanni adii ufin jedhu kun adii illee miti jirri pinkiidha adii ufin jedhani maashaallah pinkiin ummanni pinkiin faranjiin kun pinkii jedhamti adii miti rooziidha ummanni rooziin kun ammoo roozii adii wayitu hin jiru shamizii adii wayitu uffatee wal fakkaate adii no jirri rooziidha eessaa dhufee arabni gurraachi suudaan keessatti afaan arabaa dubbataa maaluu jedha yaazol jedha afaan arabaa jirri dubbattuu fi afaan arabaa kaliijiin dubbattu yookiin afaan arabaa masliin dubbattu takkaa miti kunuu ragaadha namaa qixi qabuuf maaliif afaan arabaa ka suudaanii kun adda ta'e daa'ir shinuu maali wayita kan of gaafattu sii gala akka afaan arabaatii fi afaan afrikaa walitti makame kana uume jechuudha amma arabni tunniin ummanni suudaanii keessa jiru kun assimileeshiniidhaan akkuma oromootti liqinfame akka oromoo shawaatitti okay liqinfame wanna oromoo shawaa jedhuuf nu identity kennan jijjiirre waltumaa wal ajjeesaa boksii walitti bu'aa amaara as genne malee takkaa identity kennan jijjiirre nu amaara sirbine afaan jira haasooyine shakkiin hin jiru afaan jiraatti sirbine yoo jenne dho'ee rakka dho'een garuu achi keessa linnee hin xammaqamne okay suudaaniin dhibbarraa dhibbatti xammaqamte gurraachi xibiluun mudawwana malee uffatu gurraachi xibiluun irra guddaan isaanii jechuu kiyya gurraachi xibiluun afaan arabaa dubbata akka arabaati shamiziin bantu siin jedha maali jedha wanni addunyaa kanarra hin jirre achi jira heerri jechuudha afaaniin afaan ol kaafteen dubbattu shamizii gadi hin bantu waa baay'ee jiraati xilaa qabatteen deemtu amaara arabaa jechuudha okay amma gurraachi kun ka assimileeshinii liqinfame kun eessa jiraata qureesh akkas ilaalti laal arabni asliin dur dhufee jiratti tana qabate eessa jiraata waan jiru way talaallu arabni kun bakki inni jiraatu bahrii jedhanii adda jira undurmaan jedhanii adda jira achi keessa ulaamoon tokko abubu malee gartee qureesh kunin garas jira konnan saafaa zalat jinnii zalat maali jedhee asumatti wal fixa shee irratti fuul irratti ahaa dubbiin adda waatu jira jechuu jalqabde jechuu qureesh way talaaltu itti xallitu exactly waan arabni suudaanii gurraacha irratti dalayde amaarri ummata keenya kashawaa irratti dalay arda nama keenya kashawaa tokko ka maqaa isaatiin hin saalfanne wayita agartu araba kaartuumiin keessa taa'u ka maqaa isaatiin hin saalfanneen takka arabni suudiirraa dhufte kaliijirraa dhufte bitte gurraacha suud jechuun afaan arabaati gurraachaa jechuun wanni bin jiru suudaanii jechuun gurraacha jechuun sigale ijoolleen shawaa wanni ilaaluu qabdan arda isin biltsiginnaa jettanii lafa keessan isinii qooduu laaltan malee lafa keessan lafuma keessan ka tuulama ka isin arra mileenar irratti ta'uu dandeettan arda amaarri dhufee masaraa keessa seene oromoo takka isin keessa kiisha kaayatee isinii qoodaa jira waa gaafannaa jettan afaan gaafannaa charchii kenna gaafannaa maal gaafatte eenyuun gaafatta waan gaafatamu jira jechuudha haga waan gaafatamu san uf duraa dhoytutti wanni gaafatamu rabbi qofa waaqa qofa haga qorqabbii kana biyuldii gootutti fagoo jirti bilisummaan ijoolleen shawaa gariin ijoolleen jaraa taayitarra taa'uu ilaalaniif itti seenan sigara ahaa yoo ilaalan oromoodha oromoo keessaa harki 90 ijoollee shawaati ka taayitaa gubbaa jiru wan amaaran ka addaan qoodamaa jiru bakki isinitti misii gootan oromoon waayidiin guddaan tokkochi isaa deeggaraan jiru oromoon bal'aan guddaan ka jayna qabu sun ka dheeraa qabu ka diimaa qabu sun ummanni sun tokkochi fudhataa hin jiru Daani'el Kibrat bakki isinitti ilaaluu qabdan as of course ijoollee shawaa keessaa ka charchii keessan ufitti deebisanii uf ta'uu barbaadan baay'ee jirtan we appreciate that garuu dakkaamaa gonnaachuu linnagiraachuu ይገባል
ragaan guddaan damissee bultuutii fi namni amaaraa dalagee akka of hin taane ragaan guddaan meejor jeneraal damissee bultuutii fi meejor jeneraal damissee bultuu kan dargii isinitti mara damissee bultuutii fi meejor jeneraal Mariid Nugusee ragaa guddaadha. Ijoolleen tuniin ijoollee tuulamaati lamaanuu meejor jeneraal qoofaa miti warra dandeettiillee qabu. Tokko ሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት አዛዥዳ አስመራ keessatti ka beekame ka mafanqila mangistiillee liidii godhaa dhufe. Mafanqila mangistii ግንቦት 8 ka mangistuu Hayilemaariyaam achi dhabamsiisuu irratti harka guddaa ka taphate damissee bultuuti. Ka awaaje indoomiin awaaje mangistuu Hayilemaariyaam du'ee jira badee jira jedhee asmaratti ka reediyoodhaan awaaje damissee bultuuti jechuudha. ሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት አጀጃ ሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት ገሩ ከታይታ ደፍዱፈ ቁምላቸው ደጀኔቲ ፊ ኩንለ ጀነራላ ወይስ ንቅስ ሶከሲን ጦርሞ ይሮ መራባ ፈርደ ጉርቴ ዱፍቱ ወይቱማ መንግስቱ ኃይለማርያም ሰሩ አሶ ታይታ ዘንገረ ገልቹን ተሄ ነምኒ ታይታ ደፍዱፈ ቁምላቸው ደጀኔቲ ፊ ጀነራል አበራ ጅራ ለማኑ ሰፋሪ ለማኑ አማራ ወሪ ፊንፊኔቲ ዱፈ ይሳች ካኒ ሪሜምበር ኢኒ አቀረባባሪን ኢሳ ከኮማንዶ አቺ ኤርገ ኢሳ ከአስመራ ብሊሶምሰ ኢሳ ከዋምረ ጎደ ኢሳ ደንዴትለ ከቀቡሳ isa garuu achitti dhiisanii jarri masaraa mootummaa qabachuu dhufa mangistuu Hayilemaariyaam Jarmanii jira warri histiriin beekne akkamitti akka amaarii roomara shawama soqattu farda shawa kun histirii keessa jira kama fanqila mangistii sana kan taane godhe kuunonni isinitti maa jiru bara mangistuu Hayilemaariyaam ግንቦት 8 waggaa takka duuba wayyaaniin seente waggaa 29 irraati wanni isinitti maa jiru waan ijaara gareemtu yemmuu kakana akka shafeennu kakanallee hin ta'u jedhee intaw jedhe amartichi kun jiraachuu qaba kun seenuun qabu jedhe ha enu me barresa namni beetan ታማኝ namni ቤተ መንግስቱ Hayilemaariyaam eegaa ture enu amanamaan ka inni isa malee nam tokko naman barresa kama fanqila mangistii san diige akka amaarri biyyan qaban enu mangistuu Hayilemaariyaam biyyan jiru ምስራቅ ጀርመን ጅራው ሰም ጀርመን በየለማ ኢንዶ ሰም ምስራቅ ጀርመን ጅራ ኤን ሻምበል መንግስቱ ገመቹት መንግስቱ ገመቹ እቹን ሐረከ ሚርጋ መንግስቱ Hayilemaariyaam ጀቹ ኩነለ ኦሮሞ ገመቹ ነው ያው ስላ ገመቹ ብሎ አማራ አይለማ መንግስቱ ገመቹት መቃን ሸዋን ኦሮሞን ሸዋ ባፈቱ ሸለማ ታከላ መንግስቱ ከነሞ ባፈቱ መንግስቱ ከረፋን ጃለቲ ዋን ወረቢ ሀበኩ ሲገላ ዱቢን መንግስቱ ገመቹት አማናማ ሀርከ ሚርጋ ታንኪ ደመርሴ ጀነራል አማራ ገረናማ አፉኩዳ አፉሪ መከላከያ ሚኒስቴር ዱከይ ራካሴ ቀበ ከፈጀሴ ከወለጀሴ ካረክ ጅሩ ሄደ መንግስቱ Hayilemaariyaam ኮንትሮኮን ጅሩ ሄደ ከዴቢሴ ሻምበል መንግስቱ ገመቹት ሂስትሪ ቤኩን ባይ በርባችሳ አከሚት አካ አማሪ ሩቀበቴ አብጁን ጀራ ሀገጋፈ ዱቱት ላይ ጆለሻት ሲገለ ሀገጋፈ ዱአኒት ነምኒ ሲን ኦሮሞ ቢሪት እንጨፈቁ ወርባዱ ነምኒ ሲን ጅማን እንጨፈቁ ወርባዱ ነምኒ ሲን ወለጋን እንጨፈቁ ወርባዱ ነምኒ ሲን ወሎም እንጨፈቁ ወርባዱ ነምኒ ሲን አርሲት እንጨፈቁ ወርባዱ namni isi shawalle ijoollee shawaat achi keessa jirtu ta dhiiga qabdutti hin cooqu farbaadu ijoollee shawaat kanaaf har'a taayee dandana maalii dandana taakkalaa uumaa ka amaaraa salaatu kayoo amaaraa argulu ka xaraguuf kanniin soqanii kashlabbee soqanii amaarri qureeshi jimma keessan dhufee achi gubbaa taa'ee har'allee nu ajajuuf kanaaf namni isin hin galle dubbin koyyeffaccee amaaraa qooduuf torbaan kana keessa qooddiif akkas jettee dubbattee jirti torban dhufutti dabarsuun mala qoodamuuf lafa jira takka jira lafa dheengadda jarre samiirraa itti gabboo jetteetiin atirattee ijoolleen oromoo amaara lama achirra ajjeefte kennaniif qeesii jaraa guddicha yaamanii taabota jaraa kennaniif amaara ardhallee lafa shawaatiin shawaabitti lafuma shawaatiin amaara qooddeerrallee baale keessatti mambuure taabonni lafa babbareeda jira lafa babal'oo lafa magariisa marga ta bishaan qabdu jira maaliif hin buure achi arsii keessa mambuune harargin keessatti maa gadi hin buune inni sigala mi dubbiin gaafa kun sigale eenyu wajjin qabsaa jira eenyutti qabsaa jira maaliif qabsaa jira kenniteef paappaasichi guddicha yaamanii dheengadda torban tare keessa kenniteef harka dhayanii acabacabanii taakkala uumaa jedhanii
waan isin dinqisiisu wayita isaa kennan sana eenyu achira Daani'el Kibrattu achira. Eenyuun galatoonfata beeta takkala uummatii mika kennisiise Abiyyimi jara naman kan isin xaayituu galatoo biyyanii xaayituu jaartii millee. Nuti Oromoon baale soo kan agarru isin jala ni riiru. Balaan fedhe yoo bu'ee Amaara achitti Amaara naxalaa uffatee kijiba hattu dajjaal cita soo agarru isin jala ni riiru. Akkasitti bakka qorqabbii kennat akkasii bara. Laal goobana taateetu amma Arsii keessa jiraachuu hin dandeettu. Mustafaa ari'anii dhukkeen irraa ka'ee achi dheessee dhufe biyya. Gara deemu balatti namni ishii dheete tufa. Wala kun goobana zamanaa akkasii jiru kana goobana bilisiginnaa yaan namni akkanatti namni si jibbinaa dhume si wajjin hin salaatu namni si dheessa. Dhumate akka jiraachuu hin dandeettu bakka baay'achuu qabda. Achi galee haga gaafa bilisiginnaan duu achi tolii namni si jibbinaan dhumate. Jagnaa miti maa inshaallah maaliif abbaa fete Hussein Bonee maan taane bakka namni si jibbinaan si jibbe maal godhu. Bar jagnummaan yoo namni si jaalate wajjin bareeddi. Dhufe jedhanii ijoollee isaa mara ijoollee wajji deemu sodatte. Bakka isaatee bakka namni maaliif ni jibbe kun bilisiginnaan hun jedha namni bakka roorgatti deemuu dadhabne nama keessa bahuu dadhabne. Arsiin Qurayshaa arsii akkanuma goobana taatee keessa deemu Harargee agartan ijoollee Harargee kaleessa eessa jira hangaa sammee hoteela kana jira jedhi jetteen gabbaate nu kun asi boolee jirra. Ummanni sadarkaa achi gahee jira ummanni agartee bilisummaa Amaara jala Tigree jala baanii Amaara jala seeruu noo jechaadha ummanni. Dhugaa yoo oppidiyoon Amaara taate dhugaa yoo bilisiginnaa kana warri deemanii jiru Oromoo taate maaliif qooma dhiibdee Oromoo kana nam tokkochi akka ittiin dubbanne hin goone waggama takkaaf mooraalii Oromoo deebisu waggama lamaaf qooma dhiibdee ati Oromummaa keetiin olii gad deemte maaliif ijoolleen har'a hidhamti ijoolleen Oromoo bakka waggaa 150 warra qabsaa'e waan fedhee haasa warra maayitar haga wanjalan dalaginitti yoo wanjala dalage of course nama wanjala dalage hidhabbaa fedhaa ta'u wanjala dalagdee hidhamuun barbaachisaadha. Haga wanjalan dalaginitti bilisiginnaan deeggaru jedheef maa hiita. Hin deeggaru bilisiginnaa paartiin kun paartii Amaarati jechuun noormaalidha kun. Noormaali. Paartii Amaara Daani'el Kibrata soo agarru paartii Oromooti siin jedha sila. Akkasii taayee danda'a soo agarru namicha afaan Amaaratiin barreessee Oromoo afaan Amaaratiin saaxilu. Asoo hangaasa afaan Amaaratiin guyyarraa halkanii guyyaa achi mal'atu afaan Amaaraan beeku malee barsiisa afaan Amaaratiin marata. Hin beeku afaan Amaara. Doktor Ka'ab Buttaa, Doktor Hangaasa, mara isaanii Doktor, Doktor Abiy, Maasha Allah, Doktor Mustafa, Doktor Daani'el Hararu, maqaan isaa. Kijibni amma bilisiginnaan ittiin deemtu kijiba addunyaan beeytu. Zamanni zamana bar Doktor Jinni jettee Doktor Bishaanii Doktor Harcee maali jettee nama ittiin subduun zamana akkasitti zamanni zamana khatara. Zamanni zamana akkanumatti silaalanii waan ataasootu silaalanii baadii laangujii kee qara'anii eenyu akka taate namni si beeku bar zamana akkasitti. Zamana namnummaan uumamattuu intelijentii ta'e amma uumu. Ijoolleen shiishaa tuttee mataa of duuchite malee uumamaan namni intelijentii namni amma uumamu bar. Nuyi wayita ijoolletii fi ijoolleen amma ijoollee takkaa miti. Harka baay'ee parsantii baay'ee ijoolleen amma uumamte qaroote. Nuti sadarkaa ijoollee amma uumamte kanatti ka Qureesha ta'e callatu sadarkaa kanaa wal madaala. Wayita sanitti illee ijoollee qalbii namni olirra waan qabuuf. Namicha kana viidiyoo tokkocha irratti wayita sagal kakata takkaaf tokkofa. Mee viidiyoo isaa ilaala namni Islaamaa tokko malakkiyaan isaa wayita haasawuu hin kijibu. Haga dandeetti. Kijibu. Bakka maal gootaa kijibda. Namni siin amanu bakka hin kijibin. Akka kijibu waan ofitti beekuuf hin kakata. Rabbiin hin kakatinaa jedha. Maqaa Rabbi jallisanii hin kaasinaa jedha. Rabbiin maal gootaa kakataati. Namni kijibaa siin jedhe yoo jiraate okey ani hin kijibne jechuun hin ga'a. Waan kana ta'eef dhugaan lafarra jirtu kana. Anama for example kutaa takka takkaan baasee kutaa sanirraa wayita haasa'u Oromoon akka takka taatu barbaaduu dhabuu irraa himten. Fedhii kiyya himten. Waan akkasii akka namni tokko hin taane Amaara miti guraa gallee nu nyaattu hin beekan. Garuu rakkinna kutaa san keessa jiru wanni baasnuuf callisnee birdiribsii irra dhoynee dhadhaa ibsuu kanatu agarraa nu nyaachise. Maaliif Wallagga irra duulaa ture? Waggaa lamaan irraa ijoollee Wallagga irra duulaa ture. Wallagga Amaara jechaa ture beeku. Maaliif? Wallaggaan jibbeeteen? No.
Shane jette ijoolleen ganda takkaa wal qabdee wayita deemtu ijoollee wallaggaati kaa wal irra duulu yoo san dhabdee resistii jedhaan jechuu maal yeroo beela Qureeshin yoo ijoolleen wallaggaa Daawud waggaa 20 nu dura taa'e wata akka fidaan jiru namichi tuu zooree garagalee jira ijoollee shabaaba fidanii achi kubbaa kaa'u ijoollee waxaat fidanii achi kaa'u dhaban ijoollee wallaggaatiin zaranyaa jedhan har'allee borillee iftaan illee maal yeroo beetan akkana akkasii Qureesha waan ta'eef nam tokkocha hattuun dhiisu hattu baale taate arzii taate arargee taate hattu tanan hattu le biratti hattu bakka hattu dheeraa ta'uu mala diimaa ta'uu mala gabaabaa ta'uu mala garuu hanna kan kee ati wallaggaa amma tumamaa jirta bilisiginnaan si warsitee si ajjeesaa jirti jedhee dhugaan dho'isu shaneen deeggaru jettee ijoolleen takka ijoolleen arsii argaa jira shanee jibbaa arsiiti jette jibbaa shaneeti jettanii waan shaneen nurratti dareeddee jettanii bilisiginnaa deeggaru hin dandeettan shaneen Tigree bilisiginnaan Amaara kenna paartii Oromooti dhumate kun addaan baafachuun baay'ee barbaachisa agarte jibbaa shaneef akka Mustafaa namicha baadiyaa san wayita baadiyaa jiru dhiifama arraba osoo hin ta'in bakka uummanni gara sii dhufee xiqqoo fagoo jira isanii maaf rakkoo dhiifama naa godha dafee hin galuuf waa jechuu jibbaan shanee waan birii jaalanni Amaaraa waan biriiti dho'isuu hin dandeettu Amaaraa qarraa ol garagalee fincaa'aa jiru kana dho'isuu hin dandeettu akkana godhee masaraa seenuu isaati Amaarri guyyaa tokko gad hin bahin viidiyoo tokko namni wayii Amaarri Islaamaa kan inni afaan Amaaraatiin dalage sheerii waan sheerii godhu bara soja as deebi'amtu baay'ee baratanii namichi maal jedhe beektaa እኛ አማሮች አንድ ቀን ታግለን አናውቅም ጀደ አማር ለነምን እስላማ tokko haqa dubbata namichi akkana jedha sheerii isinii godhe nama islaamati laala na jala seena ajaa'iba agartanii waan bilisiginnaan kun itti jiru amaara namichi xiita እኛ አማሮች አንድ ቀን አልታገልንም ጀደ ማንም ሰው አልታገለም ኢጆሌ ኦሮሞቲ ከሽማግሌ እስከ አሮጊት እስከ ትናንሹ ወይ ታይጥ በርባቱ ከነበር ነው ከራፍ ይናል ምት ወይ ታይጥ ሰበብ ይራ አስባቱ haqa tokko ያ ረቢ ያዳ ተቀመለ ምት ይሲታ ይተበር ጉየ መተቆቸ ከኑሎልን አሁን ግን ይሄ መንግስት ጠቅላላ የሚያደርገው ነገር ሁሉ የአማራ ነውና ለአማራ ነው ጆሌ ኦሮሞ አግልሏል ጀደ ያሰንም ጨማራ እስላማውን ጠይፈ ቀዱበት ሙስጠፋ ማለት ነው ገከን ጋፍ አማሪ መሰከሩ ጋፍ አማሪ አካ አማሪ ጆሌ ኦሮሞ መስራስ የኔ ዲባጅሩ አማሪ ጢጠ መሰከሩ ሙስጠፋን አርሲ ከሰባየ ከመቲኒ ያረ ብልጽግና ብቹ ጀል ባይዘውንም ሙስጠፋ ከነም በይነ ጀሰዲ አፍራን አድሮ በረምጭ ኩን አንድ አባ ብልጽግናቲ ሚራቱረ ኢንክሉዲንግ አንጋሰነ ከሰጫቱረ ነምኒ ቶኮ ክጂባዮ ታኤ ዱብ ሚሳት ወላ ፈጎንደኪን ገረብሪን ሶቂት ዱብ ማይሳ ቪዲዮ ኢሳ ከከለቲቭ ካራቱ ተካምት ወመክጂ በከና ደገቴት ኢረዴቢ ሱብሃን አኳን ሸይጣን ነፋንካውት አሙም ደቂቃ ተከትኪ ሃይጢ ለፈረጅሩ ከና arda amara ka maqacharchiti lafa saamaaju arda wanni mari parkin andinati su maqanu amara wan biridis bi oromo keset maqamman isatu andinati chu maqa amara tokkumaaju hikatti wan amari maqa ittibafatti afan oromoti kani jolle oromo burjaaji su barbada partin maqan isa bilsigina badadina sinjala you see reality la farajuru kan addam barada siyasan oromo gana dawni jennuf kanaf ويتجرج الاستي او بين رت اسباته وانجر جتو شوف ايسا انالايز يقولون باي برباچيسا اسوم بيكن نتلتي سنتي براري ليته دايت اني كفاورم نكرر دي بيسن اي چون ندتا انكلودين بقلا غربا بارتي بدادينا جننا كمي بدادينا جنا نمچ كونجدي مراد ايچو نمچ غنا كو سياسا كمي بارتي جر بقى جيجيرته هيته تمتو بقى سنيا مجري او انجر هيتوف بيك اسو جرن هيكين بيكا غاف جري مغبيتي مننياتت نو جيجيرته بيكا نكجر امارات ارامته مغبيتي امارا سن افان رومو تنويك مالي في افان رومو بيك انجر رومو متي افان رومو براتم بل سيغله نوتي رومون ادتي كمنا وامرات كمنا مقاد كم غاف جري بوفته طيارا بوفته مالي بوفته بشاني بوفته ميداني بوفته يتلجت كوني لك رومو بجنت رومون بوفته كان انكم رومو بوفني ماي بوفته مودي رومو كيسنجو بوفني سالنجا وني بوفته جرمو افان رومو لال afaan oromoo kun bal'aadha buufata jechuun maal buufanni afaan oromoo madda oromooti dhufetti jechuun madda oromoo isin galan wanni tokko maddaa dhufa bishaan abbaayii maddaa dhufa bishaan abbaayii maddaa dhufet
قدامي قاف إجبت إنجو نيلت يجيرم قرّا كانت أبايا يجرم أفان أورومو شواكي سابور كوندنو هدي سا ما الدولة بو أنت فيجو كما الدولة بو تسريتا مالي كشوا كولا سريتا وندنو سو تلوفي كله مكاتي جندي مكاتي كنغلتي أشيء لكلا بوفا تاون تجرب بوبالة كي سنجرو أرسي كي سنجرو إنه كن هرب جنجرو مالكم مكان سا بوران نجرو إسارو في بوفا نتقول بوفا تطيارة بوفا بشاني بوفا كوفيا بوفا جاكيت ويا جاي بربي ما يفهم كأنه بتبركم كان عايزين ينقل لكم جري جتوت جتن جباتني جيرا عايزين تجيرا باوري كابدا ومني باوري كابا كنو كلفا لكو ويتبوفتو كنا كنو رفانو رمو بيكوس كيسر كلهم بوفت لكو نجرا بوفت مالي غرب ريتي مقاوان سالتي واني كمو كبا مالي بوفت طيارة بوفت بشاني no كونين رمو بتي كونين أفان وربرت أمارة من نياتا صورة يبتي رمون صورة نياتا يرمو ما قالت مجبتي نجيراني من نياتا no واني أفان أورمو أوبيني كبتة سام تكوتشو كفر كورمو تمي أفان أورمو أوبيني كبتة ولا أنت كل فان دوتارك ومني كله يسارو في تاوي لا توجري فولو أورمو فقط ياتي أنا أكاسي دبيني بيكون باي إبر باجي سارا هين كجيبا مصطفى ونجيب بيفين كجيبا نما كجيبون جالدون أبا في اليوم تيارسي تأي شاشمنة تأي غورو تأي أدابات تأي كجيبنان بالي روبي سكاب بقى سكاب كجيبا إجولن تندقيت إجولن تنتهي تنبي قبّين كجيبا سينجا تسيت سالفتير أكا إجولن أبولين تنتهي سيدي سيدي أدابا كيسات شاشمنة لك إجولن ربي جري نور راديم جري نير أتي بقى نور راديم بقى تاون روجيته مسجد لكون روجيته صلاة روجيته بيه سيني باسنير لو كتير بيه لو كتير بيه أگر ته إنك جيبين يو كجيب ده الدنيا ترى ترى مسجد باول لا تكذب بالتجنان أمارة تابع أمارة نوتين كجيبين برادي نور نجد مجور كجيبا ويتبرادي نتو كجيب ده إنك كتا كجيبو كجيبا كان كيوان تبيتون كجيب إنك كتا ربا كتا كتا إنك كتا بر ما كتا ما كاسوي تنم هاسي ما كان والله بالله أعوذ بالله إنك كتنا جرى ربي قد وانا تمكاي سلامتي نقدوف وانا تمنزوما كيسا كيتوف سيقاب نجولين إسلاما يجونتي قريش نو إنك جبده كذاب لا تكذب كان فكاتا جبادة كورونا كان أركو بديكا تونو فرا دوغون دندتني نمتي كلاودا بومبيان تبايت بايزوي إجولن سعودي جرترا كون ناقص مرنجرو سعودي كيس باي انجرو باي اتكارا موتومان سعودي ما شاء الله تركان في أجايبا وفرثي فاتش كيس انجرو وتكا وفيكون غاري ما إسن نورمالي دا بي نتبايتو بي فرنجي كان تبايتا إجولن بي عربا جرتن ما شاء الله جو بي عربا باي غاري دي مارتي إجولن بي فرنجي جرتن بي فيتن وجراتن نمرا تكو فقادا اتمتنتين ديمينا كاري ودلت فقاد نمر ولله هركا ولتي وتارينا عادن كينا تقول لي عدا بدا نبيتي كرم لك ولا رابط ويتر كم نقال دل عادن سويتا كان باي كتر اسوماتي ابو كورونا جريتون هركان كسد ديمو جرا جاللتي ولتريقه چلاني متي أكا أدوري ويتا قرتي ولا رابدين no ساعتي جرا ويتورر شنين دفو كنا جالا لكن كي وامبر باجسات إن أشومت متري لمت ولي دبر سندنيت ولي تريكا تفيريكا شوبات تلا جالا كيساني كيسو جرا تمارا كورنجو فولا راس بيسا ولي تريكا تاني أكاسي غريني ربي نوهاباسو ربنا ما مراها باسو أمتك إنك بيا سلال كربي وفي أذان أبو يراشن أجوسن ركون توكيس نجرو أشين جرو ما بي نجرو بيا بتالتة دبني وتالتة دبنتنا
xiqqoo isii qunxuuxuuf rabbi meekanumaa danda'a jedheen. Ijoolleen xaaliyaanii jirtan an xaaliyaan hin jiru an Itaalii jira jedha an Itaalii jira rabbi isaa baasu Usmaan Itaaliin baay'ee biyyiin itti baay'ataa jiru keessa addunyaarraa Chaayinaarraa ani lammaffaadha. Ispeen illee ijoolleen jirtan Faransaay illee haga dandeettanitti aspeezaa keessan bitadhaa mana ta'a. Coomeera Itaalii wanni marga bahuu hin dandeettu kutarraa kutaa deemuu hin dandeettu Itaalii warri jirtan rabbi isin haa baasu hospitaalli dhumee namni ala ciisaa jira hospitaalli cufti qabame kun lola rabbiiti rabbitu xiqqoo isii addunyaan tun ufaa yaadattuuf gadhiise haga dandeette ufee gidduu ayee kee godhadhu wal quba qabaadha ammas silkii wal quba qabaadha agarte lola rabbii wani dhaabu hin jiru faranjiin dhaabuu hin dandeettu wanti tokko ci dhaabuu hin danda'u xiqqoo isii rabbi lolaan dhumate kun amma xiqqoo isii qunxure haga firee xaafii meetana jedhee gadhiise rabbi akkasii jabaadha rabbi si wajjaa jiraatu warraaf kanuma mana teenna kunoo jedha mana taa'a wanni gootan nyaata expired hin taane nyaata expired hin taane bitadhaa waan akka ruuza bitadhaa tuuna wayii bitadhaa callisa shunkurtii fi maaliin kun dhumuun hin mala doesn't matter tuuna fi wanni keetiin sa'a baay'ee turta guyyaa baay'ee turta ammas namni haaroinuu wayita alaa isinitti dhufe baay'ee wal eeggadha alumaayyuu innamu keessanuu ta'ee fagoo qaqara wajjin jirta amma ijoolleen fayyaa qabdu afur wajjin wajji jiraatte kabrii namni keessanuu wayita alaa isinitti dhufe amma zamanni bakka katara namni kun hin qabaa hin qabu guyyaa afurii shanitti hin beekamu sigalee ammoo ijoolleen biyya faranjii jirta wanni itti isin of eeguu qabda wanni ani isin gorsu tokko faranjii wayita akkanaa kana siif qidmee duran kennitu beeki faranjii caala of eeguu qabdan isin yoo isinii gara dubbiin amma siree lama yoo hafte siree lamaan san siin kennan namni isaanii yoo dhufe kun ka beekame faranjiin cuftuu keessatti waan akkasii dalaytu dura nama isaaniitiif kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Bakka jirtanitti namni maruu wal quba qabaadhaa du'aayii walii godhaa kuni waan biyyi tun qabaataa kuni maali akkasii mi dubbiin wanni kuni awwala jaraan jalqabeeyyu jara warra baalasilxaana kanaan jalqabeeyyu warra waan isin dinqisiisu bakkatti uf eeydellee jalaa baatu miti garuu amantiin kan kee baay'ee barbaachisaa takkaffaa lammaffaa uf eegu sadaffaa rabbiin kun isa ka waan mara godhu isa irratti uf gatu jechuudha uf eeyde du'aayii kee godhattee rabbi irra uf gatu kana fakkaataa jabaadhaa ijoolleen jarmaniillee lookdaawunii bortaatti na fakkaata ispeenilleen cufamuun kun wanni si miidhu nyaata alaa fidachuu dhabuurraa si miidha lubiraayyuu amma supparmaarkeetii qullaa ta'aa jira reeftana hiriira jira gadi bahee anuu hiriira namni akka ajaa'ibaa kanatti hiriiratti jira an hiriira kana suuta halaafu jedheetuma gad deebi'u hiriira wayita agartan namarraa fagaadhaa dhaabadha wayita hiriira wayii jiru meetirii takka nama sirraa jirurraa fagaadhuu dhaabadha kuni barbaachisaadha ani saudii jira du'aayii saudiin maashaallah saudiin baay'ee akka ajaa'ibaa kanatti waan maraa cuccuftee jirti akkasii yoo cufame hin bal'atu dhukkubni saudiin irmijjaan isiin fudhatte maashaallah addunyaan dinqisiifataa jirti ijoolleen suudii jirtan inshaallah harki baay'een harki 90 wahii inshaallah jedhee beeka dhukkubni isin argachuu hin danda'u agartee lafti sunillee lafa muqaddasa isinummaan attin qashqaju mana aayilaatii fiidanii walgeettanii wal arraabuu tokkotti fiigina malee dhukkubni kun irra guddaa ofumaa dhaqatta bakka namni baay'ate fiidee dhaynaan mana shiishatti fiidee dhaynaan mana maalii kanatti fiidee dhaynaan rabbi nama haa baasu sigalee chaayinaan amma gadi bu'ee jira chaayinaan biyyatti deemanii islaama garuu dhukkuba kana namni qabe olii gad deemuu hin danda'u namni islaama rasuulli dhoogganee jiran alayhi salaatu wassalaam biyyuma jirtu sanitti taragaagaa jira baqachuu hin dandeettu hin ajaju amantii islaamatti dhoogga kana jechuun namni amantii islaamaa beektan bakkuma jirtutti waan gootu qabda waan gootu san goota jechuudha rabbi kee wajjin wal qunnamta
nu bachoo madaabara tokko ol qabna eessa jirtan warri bachoo qabu kun bachoo sanii bishaanumatti soqatta jechuudha bishaanuma keetiif aanan keetiin baxabbattee dhuydee bachoon gaariidha saatii ammaatti ji'a 4-5 jaallee taa'uu dandeetti biyya galuu feenaa hoo jedha yoo inni irraa qabaatte yoo amma piroogiraama keetii irraa qabaatte maal rakkoo qaban qabu yoo qara deemsaaf jettee ji'a kun kara dhufu deema sun rakkoon qabu dhukkuba dheessu bara rabbiin beeka amma namni gargariin biyya faranjiitti soomni dheeraadha sa'a dheeraadha biyya faranjii awurooppaa kanatti sa'a dheeraa sa'a 16 17 18 soomta namoota soomni gahe biyyatti sooma jedhee deemu jira akkas san rabbiin si caala intelligentiidha si caala beeka waan keessa kee jiru asootiin yaadiin asootiin dhalatiin si beeka soo hin dandeettu san asumatti soomtee deemta yoo qara ramadaana dhufu haadha kee wajjin soomattee niyyattee waan akkasiisan niyyaa kee rabbi beeka niyya irraa dalaga rabbi si gala dhukkubuma dheessuu galuu barbaada yoo jettee hin ta'u garuu galiinsa piroogiraama qabaattee sagantaa qabaattee kayoo taataatu sun rakkoo maal qabareessu ani roobe jedha ani roobe ka jedhu kun sila fuulan tuqinaan jennee maa uf tuyxa fuulaa jedha gaafii gaarii kun amma gaafii amma waa baratta yoo gaafatte egarii waa baratta fuula ufin tuqinaa jechuun wayita ala deemtan ispeeshaalii wayita ala gabayaa keessa deemtee tiraanspoortii fayyadamtee maal jettee gabayaa jirtu bakkee gabayaa sanitti waan xuxxuytu waan jiruuf wayita san fuula ufin tuqinaadha malee anamma reefuma alaa galee wayita alaa galu harka kiyya dhiqadhee jira jechuudha harka kiyya bishaanoo an saamunaan qulqulleessee jira amma as tuqee rakkoon hin jiru si galam I hope understand that after wanni alatti wayita ala deemtu anammoo wayita ala deemullee akka dubbiin sii galu kanaan deema kun akka wayita ala bahu kanaan deema kanaan deemee waan camallaqee wayita ol deebu kan as kaaya boroo wayita bahu kamichame godhadhee bayaa akka dhufeen harka dhiqadha amma sii galan understand namni gwaantii hin qabne sanitaayizarii harka ibsattanii manaa baatan jechuudha sanitaayizarii alkoolii san harka ibsattee tolchitee alaa baataa haga dandeettetti wayita ala deemtu olii gad deemtu sun yoo waa xuxxuyxe akka ala baateen yoo waa xuxxuyxe namni waa xuquun hin hafu harkina kun waa xuxxuqa haga dandeettetti sooftii wayitiin deemadhu yoo ijjilleesi nyaate sooftii rigi malee harkaan ija funyaan afaan uf hin tuqin huccuu bitannee gallee maal jechuun huccuu bitannee gallee niyyaa beektaati ani kaasaa jiru niyya irraa haasaa karaa ati deemtuuf waan ati deemtuuf rabbi si beekaa jira jiraan huccuu bitannee gallee maal jechuun galiinsa kan keettu niyya irratti rarra'aa jedhaa jiraan yoo si gale wanni guddichi dhukkuba kana dhukkubni kun akka qufaati baay'ee qufaadhaan wal fakkaata wanni inni addunyaa rabbashee shabbarsiisee fi qoricha hin qabne ammallee nama dhukkuba birii qabu itti jabaata ammallee dafee faca'a tara qufaa caala namatti tara wanni inni taruun namni dhukkuba san qabu vaayirasii san fuudhee sin tuqu harka waliin cabbatina harka waliin cabbat bakki isin eeggattan dhukkuba kanarra harka 80 harka dhaw eeggattan jechuudha harkaan waa tuqu harkaan nama tuqu harkaan balbala tuqu kanaaf harka irratti fookasii godhanii harka dhiqadhaa jedha wanni waan mara baxabbatu kaatullee harka kan
fuudhee siin tuqullee harka kana. Ka dhaqee vaayirasii san camallaqullee harka kana. Malee amma dhukkubni kun osoo fuudharra si bu'ee siin qabu. Haga ati harkaan achii fuutee asitti neetutti. Si galeen inni ka barbaadu qaama keenya laafaa kana barbaada. Vaayirasiin dafee faca'uuf olii gadi. Qaama laafaa barbaada. Kana ammoo eenyu ka waliin gahu harka keenya kana jechuudha. Kana fakkaata ijoollee warri qabdan I think bii gaariin bii baay'een isii cuftee jirti faranjii cuftee jirti haga dandeettanitti amma yoo hajaan qabaatiin olii gad deemu hir'isa yoo hajaa jabduu hin ta'in akkuma qaraasan hajaman jirreef olii gad deemu hir'isa kunillee baay'ee barbaachisaadha. Hajaa malee callistee akkuma qaraasan gadi baatee abboo manni dabarettee gabbaatee olii gadi hin deemin. Irra guddaan waalaikum salaam irra guddaan ammallee borillee iftaanillee harka irratti fookasii godha. Harka irra godha. Warri faamilii qabdan harka irra fookasii godha. Ijoollee harka dhiqadhaa. Sooftiidhaan harka goysaa. Warri fooxan goysitan fooxaa san guyyaa sadi hin dhiqa. Warri fooxan waa goysitan fooxaa san make sure fooxaa lamaa sadi qabaachuun wayita kuun gogu kuun eeguun fooxaa jiistee amma harka dhiqattee harkuma jiidhaan fooxaa jiidha irratti gootee borillee dhuftee fooxaa jiidha irra godhuun sunuu mataan isaa effektii qabaachuu mala. Vaayirasii kana qofaaf osoo hin ta'in jarmii adda addaa baay'ee qabaachuu waliin qaba warri tamaramaru san mul'isa fooxaa jechuudha. Kanaaf warri barate kun irra guddaa tishuudhaan harka goyfata. Fooxaa gogaadha fooxaan harka jiidhaa irratti goyfatte fuula kee irra goyfatte make sure fooxaa san goysuu eegale yoo dandeette yoo dadhabde fooxaa birii qabaachuu haga kuun gogu. Harkaan fuulan tuqinaa jedha harkaan fuulan tuqinaa yoo dhiqatin of course especially wayita ala keessa deemtan harkaan fuulan tuqinaan kun ija keessa funyaan fuullee yookaan hin uumame afaan keessa haga deemtanii dhiqattanitti jechuudha. Bakka deemtutti yoo waan bishaan agarte dhiqadhu. Bakka deemtutti sanitaayizer harka ibsadhaa. Ijoolleen biyya Arabaa maali jirtan ijoolleen durbaa kunniin wayita ala baatan gilaafsii godhadha. Gilaafsii harkatti godhatan san gwaantii yookiin gwaantii harka godhatan san ala deemtee suuparmaarkeetii keessa deemtee gabayaa keessa deemtee waa baay'een yoo camalleeyte wayita mana galte miicee bishaan gogaadha. Don't forget wayita mana galte gilaafsii san miici. Gilaafsii san illee lamaa sadi bitadha ammatti. Wayita kun gogu kun akka reedii ta'u jechuudha. Alaa ol seente gilaafsii ofirraa baafte bishaan ho'aan miicita. Harka kan kee saamunaadhaan mul'ucu gootee bishaan ho'aan dhiqatta maasala. Inshaallah najaa baata jechuudha. Har'aaf kana fakkaataa nagaa jiraadha. Of course, especially namni gogaan isaa sensitivii ta'e anama yeroo baay'ee akkana wayita godhuu agartan gogaan kiyya sensitiviidha. Saniif akkana godha. Funyaan tuttuquu jaalataa dhugaadha. Harkatti godhin ta'e rakkoon harka kana. Harki ilma namaa kun gadi hin taa'u uumamatti. Bye bye, nagaatti jiraadha.